Ashamaa akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ergaa gabaabduu yookiin gorsa gabaabduu jireenya keenyaaf galaanuu taatu akka guduunfannuuf gara kana dhufe. Haga dhumaatti akkasin obsaan na dhaggeeffattaniif isin affeera. Seenaa sagaleen koos akka dhagahamu itoo na beeksistanii hedduu gaariidha. Jamaal sagaleen koon dhagahama? Hayyee baga nagaan dhuftani. Nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa akkuma sila dubbadhee galaa jireenya keenyaaf xiqqoo haa guduunfannu. Seenaa tokko isiniif share gochuudhaaf yookiin isinii hiruudhaaf gara kana dhufe. Abbaaf ilmatu hedduu wal jaallatu mana tokko keessa jiraatu turan. Ilmi isaa suni ilma eebbifamaa abbaa isaa hedduu gargaaru waan ta'eef namooti naannoo isaa jiranii isaaniif jara sanaaf maatii sanaaf ilaalcha gaarii hin qabne ilma isaa sana sobaan himatanii sobaan ragaatti bahanii mana hidhaa buusani yookiin akka inni hidhamu godhani. Abbaan ergasii abdii kutannaa keessa jiraata ture. Hedduu gadda. Abbaani qotee bulaadha. Dinnicha dhaabanii ture kan isaan ittiin bulan. Yeroo tokko akkas jedhee abbaan ilma isaaf xalayaa barreesseef. Yaa ilma koo itoo ati barana jiraattee silaa na gargaartee lafa kana qonneetu dinnicha keenya dhaabbanna turre. Amma garuu humna hin qabu, humna hin dhabee. Lafi keenya barana duwwaa bahuu isheedha. Itoo ati naa jiraattee na gargaarta turte jedhanii xalayaa gaddaa ilma isaanii mana hidhaa jiruu fi barreessaniif. Ilmi isaaniis xalayaa abbaan isaa fi erga dubbisatee booda xiqqoo isheetti yaade abbaadhaan akkas jedhee deebisee abbaadhaaf xalayaa barreesse. Abbaa koo lafa sana akkas jettee akka ittiin buune lafa sana qotuudhaaf miti akka ittiin buune akka hin yaanneeyyuuti. Sababiinsaa warqeen qarshiin ammee onaa hataa ture kanan awwaale lafa sana keessattidha. Sana na jalaa balleessitaa hamman mana hidhaa kana keessaa bahutti wanta tokko akka hin goone lafa sanatti akka hin buune jedhee abbaasaaf deebi'ee xalayaa barreesseef. Xalayaa sana poolisiin fuudhee erga dubbifatee booda guyyaa bariisaa humna guddaa poolisoota baay'eedhaan lafi sun akka inni qotamee wanti achi keessatti dhokatame akka inni bahu murtoon darbee humni guddaan tokko bahee lafa sana keessaa warqee mucaan yookiin qarshii mucaan sun dhokse barbaacha lafan kut godhanii qotaa oolanii homaa dhabanii gara mana hidhaatti yookiin gara waajjira isaaniitti deebi'ani. Ilmis ganamasaa ammas irra deebi'ee abbaasaaf xalayaa barreesse. Abbaa koo jedheen kana nastaayesii gochuu danda'u kana qofadha. Amma fuutee dinnicha keetti dhaabbachuu dandeessaattiin jedhe. Dinnicha kee dhaabbachuu dandeessaattiin jedhama. Mucaan mana hidhaa keessa taa'ee ogummaadhaan guutame abbaasaadhaaf akka lafa qotamu godhe. Gara ijoo dubbiitti yeroon deebi'u hubannaan wanta guddaadha. Hubannaa qabaachuun qabeenyarra caala. Hubannaa yoo qabaanne jireenya keenya guyyaa guyyaan seeraan jiraachuu dandeenya. Hubannaa yoo qabaanne diina keenyaaf hin jilbeenfannu. Yaa namaa, yaa sabaa, yaa lammii, yaa firaa. Hubannaa qabaadhu. Diina keedhaaf hin jilbeeffatin. Jireenya ofii gaggeessuuf, gaa'ila ofii gaggeessuuf, hojii ofii nagaan hojjetanii darbuluudhaaf guyyaa guyyaan ooltee bultee keenyaaf hubannaan hedduu barbaachisaadha. Sabi burjaaja'u saba hubannaa hin qabnedha. Kanaaf hunda keenyaaf hubannaa gaariin hawwa. Akkuma mucaan sun
hubannaadhaan fayyadamee gamna ta'ee mana hidhaa keessa taa'ee lafi abbaasaa akka qotamu godhe. Kun hubannaa yookiin beekumsa guddaa barbaada. Yoo gamna taane diina keenyaaf hin jilbeenfannu, yoo gamna taane qaxxaamuraan bakka barbaanne gahuu dandeenya. Kanaaf saba koof, lammii koof, obbolaa koof, kabajamtoota koo, hordoftoota koo, Feesbuukii hundumaa fi hunda keenyaaf Rabbi hubannaa nuuf haa kennuun jechuu barbaada. Kun dhaamsa koo har'aadha. Dubbiin baay'ateef harreettiin fe'anii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Guyyaa gaarii qabaadhaa, galatoomaa, waan na dhaggeeffataniif ulfaadhaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Social media wanta gaariif qofa haa fayyadamnu. Yeroo biraa sagantaa biraa walitti deebinaa, galatoomaa, ulfaadhaa. Guyyaa gaarii.